torban kuni. Garuu immoo akka dukkanaa itti nafu ifti dhufaa jira. Badiin Abiyyi murni sun mee kana jeettiin xumura. Namni saba Oromoo irratti daba dalage milkaa'in beeku. Durumarraa kaasee fakkeenya warri TPLF qabsaa'ota Oromoo 92 ari'anii boodarra waan isaan mudate. Jarri isaan guddisan kunis qabsoo Oromootiin aangoo qabatanii qabsoo Oromootiin aangoo qabatee Abiyyi jalqaba Oromoo dhagane jalqaba Oromoo waraane osoo Tigraay hin dhaqin. Ayyaanni Oromoo immoo laafa miti. Kunoo akkuma maa agartu kanatti biliilichi isaatiin dhugaa dhoksuu dadhabe addunyaarraa moggaafame addunyaan balfatte ummanni biyya sanii balfate yeroo aangoon isaa kirkiraa jirtu jirra kirkira kana bakka itti godhuun dur waan jechaa turre jira. Hadaa Ormaa buqqifnee odaa Oromoo dhaabne inni odaa miti hadaa Ormaa dhaabne hadaa keenyatu bakka sanitti biqile. Hadaan kun amma buqqaa jira bakka san odaan keenya odaan uummata keenya dhugaan uummatoota Itoophiyaa akka bakka argatuuf irratti hojjetaa jirra ni hojjennas akka milkoofnus abdii qabna. Tole galatooma.